Henry Kissinger caamsaa 27 bara 1923 Jarmanii magaalaa Florence keessatti dhalatan. Isaaniif maatiin isaanii Yihuudota ta'an Naazii jalaa miliquuf bara 1938 gara Ameerikaatti baqatan. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa waraana United Statesitti makaman. Achiis Yuunivarsiitii Harvard keessatti baratanii achuma barsiisaa ta'an. Bara 1969 yeroo aangootti dhufan pirezidaantiin yeroo sanaa Richard Nixon gorsaa nageenya biyyoolessaa isaanii gochuudhaan Kissingeriin filatan. Boodarras ministirii dhimma alaa ta'uudhaan kan moggaafaman yoo ta'u nama jalqabaa aangoo 2 yeroo tokkotti qabatan turan. Kissinger imaammata alaa murtii naamusaa qabu osoo hin taane waan qabatamaadha jedhanii irratti hundaa'uudhaan maqaa mataa isaanii Real Politic jedhu hundeessan. Aaron David Miller bulchiinsa Riippaabilikaanotaaf Dimookiraatotaa hedduudhaaf gorsaa ta'uun tajaajilaniiru garuu Kissinger jalatti hin tajaajille. His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue qeeqxonni isaanii gara jabeessaaf gara laafina kan hin qabne turan ittiin jedhu. Kunis hoogganoota Ameerikaa hedduu irratti dhugaa ta'uu danda'a. Akka yakkamaa waraanaatti illee ilaalamuu qaba jedhameera. Kaamboodiyaa fi Laos imaammata isaan jalqaba bara 70moota keessa Baangilaadesh irratti qabu turan irratti garuu dhugaan jiru karaa baay'ee adda ta'een dippiloomaasii irratti dhiibbaa qabaataniiru jedhan. Kissinger kan waraana Veetnaam hammeesse bara 1969 Yuunaayitid Isteetsi qilleensarraan Kaamboodiyaa fi Laosiin haleeluu koongiresiif hin ibsine. Garuu waraanni kun akka dhaabatu nama siyaasaa gorsaa Veetnaam kaabaa akka turan Lee Duc Tho waliin yeroo hedduu kan wal argan Kissinger turan. Kanaafis lamaan isaanii bara 1973tti badhaasa Noobeelii nagaa badhaafaman. Lee Duc Tho garuu fudhachuu didan. Kissinger bara 1972 Chaayinaa waliin kan walitti dhufeenya uuman yoo ta'u pirezidaantii yeroo sanaa Nixon hoogganaa biyya kooministii duraa Mao Zedong waliin akka wal arganiif waltajjii kamijeessan yoo ta'u kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif isa jalqabaa ture. Jaarod Hayes Yuunivarsiitii Masaachuseets irraa akkas jedhu. Yaada dippiloomaasii shaakala dippiloomaasii ofii kan irra deddeebi'uun bakkaa bakkatti socho'uun hojjetanitti jijjiiran sadarkaa olaanaa akka qabaatu taasisaniiru akka qalbii hawwatullee taasisaniiru. Kanaafis sun akka mallattoo imaammataa isaan taasiseera jedhan. Pirezidaanti Niksanii qabee hanga pirezidaanti Joo Baayiden kan Waayit Haawusitti isaanii nafee irratti gorsaa ta'uun tajaajilaniiru.